Good morning. Do you have an appointment today? Yes. Yes, you do. Very well. Are both of you over the age of 18? Yes. Do either of you have mobility problems or issues walking? No, we don't. No, you don't. Very well. Everyone goes straight forward. The people in orange are going to show you where to park. Once you park, you're going to make your way into the big tent. Have a nice day. Thank you. Okay. Thank you. Once they get to this side, it is the safer pedestrian area. We'll then walk to with the signs, arrows pointing in which direction they should be going. And that, of course, is towards the large white tent with the double doors. That's where you'll be greeted by other members of the Air Force before you go inside the facility. Ashama harka fuune daawwattoota keenya magaalaa lakkuu Minneapolis St. Paulitti argamna. Amma kan hin jiru as naannoo State Fairiitti. State Fairii keessatti talaalliin vaayirasii koronaa yookiis COVID-19 kennama. Anis egaa talaallii kana fudhachuuf iddoo kanatti argame. Meegaa talaallii kana fudhadheen booda wanta ta'u immoo laga fayyaa maatii keenyaas ta'e dhuunfaa keenya akkasuma immoo biyya keenyaa eeguudhaaf talaallii kana fudhachuun akkaan murteessaa ta'uusaa ogeessonni fayyaa kallattii garagaraadhaan himuu isa kanarratti Minnesota Department of Health biiroo fayyaa Minnesota fi haruma wal fakkaatuun CDC fi FDA yeroo ammaa kanatti kan kennamaatti jiran Pfizer, Moderna fi akkasuma immoo Johnson isa kana keessaa Pfizer fudhachuufan jira. Ergan fudhadhee booda maaltu ta'a walumaan daawwanna sodaa tokkoon qabu waan mudate immoo hanga dhumaatti sin daawwachiisa. Turtii gaariin isin jedha. Ammaa seenu garagalmaatti. Thank you. You don't need the barcode anymore. They're going to pull it up on your phone number. All right. You ready? Yeah. You excited? I'll send you right down to number 1. All right. Yep. No problem. Hello again. What's the phone number you're registered with? You experience any COVID symptoms? Any COVID symptoms? No. Pfizer. Here, you can have Pfizer today. And she's ready. You just sit right here. She'll take care of you. Thank you. How are you? All right. So do you want a Tempo. Oh, no. You might feel a little soreness afterwards, but drink plenty of water and move your arm around a lot. Put a warm pack or cold pack on it, okay? Would you mind if I say something in my language because they are recording? Oh, sure. All right. Whenever you are ready. Are you recording? Okay. Ayya daawwattoota keenya amma kan argamu State Fairiitti argamne. State Fairii keessatti immoo talaalliin vaayirasii koronaa yookiis COVID-19 wayita kennamaatti jiru. Egaa talaallii kana fudhachuufan jira. Talaalliin ani fudhachaatti jiru immoo Pfizer isa jedhamudha. Egaa Pfizeriin kuni torbeen sadiin booda immoo marsaa lammaffaasaa yookiis second dooziin kennama. Egaa ergan talaallii kana fudhadhee booda miira natti dhagahamu immoo daqiiqaa 15 fi iddootti boqonnaa godhatamu yookiis observationiin ilaalla jechuudha. Egaa mee walumaan kan daawwannu ta'a. Ulfaadhaa. That was it. Good. I was waiting for vaccine, so it's done. It's all done. I told All right. you. It's gonna be good. Thank you. How was it? Do you want to say? I didn't feel anything so far, but let me see after a few minutes. Let me see this reaction later. It's early to judge now. Let me see later. All right. Daawwattoota keenya egaa vaaksiinii sana yookiis talaallii COVID-19 vaayirasii koronaadha isa Pfizer jedhamu fudhadheedha kan hin jiru. Amma egaa naannoo kanatti bakka namoonni keessumaa daqiiqaa 15f taa'uudhaan itti haala fayyummaa isaanii itti cheek godhan jechuudha. Maarreen egaa anis fayyummaan koo maal fakkaata ergan fudhadhee miirri natti dhagahame dadhabbii moo mataa bo'oo moo maaltu natti dhagahame kan jedhu sibtemoota sana yookiis mallattoolee sana ilaaluudhaafan jira. Bakka teessoo kana keessaa idduma tokko ilaaladheen taa'a jechuudha. Ulfaadhaa. Daawwattoota keenya akkuma argaatti jirtanii bakkeen kun bakka vaaksiiniin itti kennamu vaaksiinii yookiis immoo talaalliin COVID-19 yookiis vaayirasii koronaa State Fairiitti kennamaatti jiru.
bakkeen kun kutaa namoonni erga talaallii fudhataniin booda itti boqotanii daqiiqaa 15 itti eegani jechuudha. Daqiiqaa 15 erga eeganiin booda haalli fayyummaa isaanii maal fakkaataa yookiis mallattoo maaliitu isaan irratti mul'ate kan jedhanidha. Egaa akkuma argaatti jirtanii faana ja'a walirraa fagaateeti kan jiru. Inni kunis egaa social distance yookiis fageenya isaanii eeggachuu kan jedhudha. Iddoo kana daqiiqaa 15 erga turaniin booda kallattii garagaraadhaan bahu jechuudha. Akkuma argaatti jirtanii exit dooriin kallattii adda addaadhaan kan jiru. Yoo xiqqaate karaa sadii argaattan jira iddoo kanatti asiin bahu jechuudha. Maarreen egaa bakkeen kun bakka namoonni baay'een wal ga'uudhaan talaallii vaayirasii koronaa itti fudhatanii Seenpool keessatti kan argamu naannoo Isteet Feeriitti jechuudha. Talaalliin yeroo ammaatti kennamaatti jiru Faayizeriidha. Guyyoota gara jalqabaa jechuudha. Isa booda Faayizerii kanarraa immoo gara isa birootti ce'uu danda'u. Maarreen warreen naannoo kana jirtan as dhufuudhaan talaallii Faayizer akka fudhatan isin gaafanna. Yeroo ammaa kanatti akka Minisootaattis ta'e akka Ameerikaatti talaalliiwwan kennamaatti jiranii gosoota sadiidha. Isaanis Faayizer, Modernaa fi Jaansen and Jaansen kan jedhamudha. Jaansen and Jaansen torbeen lamaan darbaniif addaan citee kan ture amma garuu gara hojiitti deebi'eera sabateedhaaf yookiis immoo tajaajilaaf dhiyaachaatti jira waan ta'eedhaaf iddoo kanatti argamuudhaan fudhadhaa isiniin jenna. Egaa dhaamsa kana isin biraan gaatti kan jiru gama Oromoo Diyaaspooraa Miidiyaa ODM magaalaa lakkuu Miniyaapolis Seenpool irraati jechuudha. Maarreen egaa talaallii vaayirasii koronaa fudhachuudhaan lammii yookiis maatii keenya yookiis immoo hiriyoota keenyaaf wabii haa taanuu nageenya isaanii haa tasgabbeessu nuun jedha. Ulfaadha.